Taphoota pirofeeshinaalaa 1000 taphateera. Galchiiwwan 793 badhaasa Ballon torba Waancaa Adunyaa fi kilaba Baarseloonaa waliin qofa waancaawan 35 mo'ateera. Quucuraa hojjaan isaa dheerachuu hin danda'u kan jedhameefi maatiin isaa harka qalleeyyii hojjettoota warshaarraa kan dhalate Liyonel Andires Mesiin eenyu waa'ee maatii ijoollummaa fi bultoo isaa maal beekna gabaabaatti waan qindeessinee qabna yaadha. Des 30 derniers mètres de l'estac, la frappe de Messi, c'est tout fait. Kun ermi nabaawaa Tiyoobiidha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Antoonellaan moodelistii yoo taatu waggoota dheeraadhaaf hiriyummaa waliin turuun bara 2017 wal fuudhan. Haa ta'u malee isaan dura ijoollee 3 waliin godhataniiru. Haadha warraa isaa kana karaa hiriyaa isaa ijoollummaa waliin kubbaa taphataa turan Lukaas Iskaagaaliyaa jedhamu wal bareem. Antoonellaan fira hiriyaa Meesii kanaatiin erga guyyaa ishee argu garuu iji isaa isheerraa hin buqqifanne ture. Haadha warraa koo fuulduraa taati kan jedhu onneen isaa itti himtees ta'a. Meesiin ijoollee ta'e osoo jiru guyyaa tokko waraqaa fudhatee akkas jedhee barreesse. Antoonellaa jechuun barreesse. Mucayyoo mana hiriyaa isaatti guyyaa tokko argetu laphee isaa keessatti hafteetti. Guyyaa tokko wal kaadhimanna jetti xalayyaan sun. Garuu ijoollee baay'ee waan saalfatuu fi qaanii irraa kan ka'e ija guutee nama hin ilaalu ture. Gaafa mana Lukaas fa'aatti wal argan Meesiin geemisonii taphataa ture. Isheen ammoo hiriyaa ishee biraa tokko biraa dhufteetti fira Lukaas fa'aa waan taateef. Meesiin osoo maqaanoo eenyu isheen jedhee gaafata. Fira akka ta'an itti himuun wal isaan barsiisa. Ergasii onnee keessatti baay'ee osoo wal jaallatanii gaafa guddan wal funu jedhanii osoo odeessanii akka guddatan hima odeeffannoon maddeen adda addaa irraa arganne. Haa ta'u malee bara 2000 yeroo maatiin Meesii fudhatanii gara Baarseloonaa deeman adda ba'an. Wal quunnamuuf yaalaa turan toorri quunnamtii mijataan garuu waan hin turreef obsaniima yeroo dabarsan. Akka carraa ta'ee bara 2015 yookiin waggaa 5 booda yeroo umuriin Antoonellaa waggaa 17 guutu hiriyaan ishee tokko balaa konkolaataa